Tole har'a waa'ee maalii ilaalla? Waa'ee quadratic equation waliin ilaalla. Jalqaba irratti quadratic equation jechuun maal jechuudha? Quadratic equation jechuun gabaabumatti bifa ax square plus bx plus c is equals to 0 formii kanaan kan ta'u quadratic equation jedhama, yookaan immoo digirii lama kan qabu quadratic equation jedhama. As keessatti a, b fi c constant yommuu ta'an x keenya variable dha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti otoo kaafne for example a 3x square minus 11x minus 4 equal to 0 b kuni quadratic equation maaltu ilaalama? Baay'ina power kana ilaalama, digirii lama ta'a jechuudha. Quadratic equation digirii lamadha. Fakkeenyaaf 4x square plus 7x plus 2 equal to 0. Amma warreen kun quadratic equation dha. Formii quadratic equation qabu quadratic equation dha. Haa ta'u malee haala kamiin furuu dandeenya? As keessatti furuu jechuun gatii x yookaan gatii xaa keenyaa barbaadu jechuudha. Kanaaf quadratic equation furuuf tooftaalee garaagaraa jira. Isaan keessaa muraasa fakkeenyota kana yeroo furuu ilaalla jechuudha. Kanaaf fakkeenyota kana furree ilaallu. Jalqaba irratti a furraa. A irra kan jiru jechuudha. Innis 3x square minus 11x minus 4 equal to 0 dha. Amma kana furuu maal gochuu qabna? Jalqaba factorize gochuu qabna. Kanaaf yeroo factorize goonu jalqaba irratti waan nuti ilaaluu qabnu ishee kana. Maaliif warri amma fakkeenyaaf akkaataa kanaan factorize yeroo goonu waan nuti beekuu qabnu isheen as jirtuu fi isheen as jirtu waliin baay'atte 3x square nu ta'uu qabdi. Kanaaf maal goona? Factorii kanaa fudhanna jechuudha. Factoriin kana 3x fi x dha. Kanaaf as maal goona? 3x enna as immoo x enna. Sababiin isaa jalqaba irra yeroo waliin baay'inu ishee kana nu fiduu qaba. Kanaaf ammoo isa kana lammaffaarra kan jiru immoo akkamiin beekuu dandeenya? Bakka kana kan galu akkamiin beekuu dandeenya? Factorii negative 4 kana yookaan immoo akka formulichaatti c jechuudha. Ishee c irra jirtu negative 4 kana laalla. Factorii negative 4 maal ta'a? Negative 4, 1, 4, negative 1, 2, negative 2. Warri kun maalidha? Factorii negative 4 dha. Kanaaf deebiin keenya yookaan immoo bakka kanarra kan galu warra kana keessaa tokkodha jechuudha. Garuu isaan akkamiin adda baafachuu dandeenya? Akkamiin kan asirra galu beekuu dandeenya warra kana keessaa isa jedhuuf meetodiin itti aanu maalidha? Isheen kunii fi isheen kun waliin baay'attee ida'uu, isheen kunii fi isheen kun waliin baay'attee bx keenya nuuf fiduu qabdi. Kana jechuudha ishee negative 11x nu ta'uu qabdi. Yoo maal ta'e 3x times ishee kana plus ishee kana times x. Kana jechuun fakkeenyaaf bakka ishee kana a haa jennu, bakka ishee kana b haa jennu. Kanaaf amma bx keenya argachuuf maal goona? 3x times b plus a times x equal to negative 11x. Isa kana nuuf fiduu qabu. Kanaaf gatii b fi a keenya nu bu'anii warra kana hima kana dhugaa kan nu taasisan factorii keenya bakka kana galu jechuudha. Factorii keenya keessatti bakka kana galu. Kanaaf maal goonaas ammoo amma haala isa kamtu as keessaa hima kana dhugaa taasisuu danda'a. Fakkeenyaaf jalqaba irra kan jiru fudhannu 3x times negative 4 negative 12 dha. Negative 12x plus 1 asirra maaltu gala? 1 times x. Kana jechuun negative 12x plus 1 jechuun plus 1x jechuun negative 11x jedhamti. Kanaaf innumti jalqaba kanarra akka carraa ta'e innumti jalqaba kanaa kun hima keenya nuun dhugoomsa. Garuu warri kaan nuun dhugoomsan. Kanaaf maal jechuudha kuni? Bakka b keenya asirratti b'n walqixa negative 4 yommuu ta'u a'n walqixa positive 1 yommuu ta'a jechuudha. Kanaaf factoriin keenya maal ta'a? 3x asirra bakka a maaltu jira? Positive 1 in bracket x bakka b kana maaltu gala? Negative 4.
yeroo factorize goonu hima kan arganna jechuudha. Kanarraa immoo gatii x argachuun baay'ee salphaadha. Maaliif inni kun equal to 0 jennee waan ta'eef isaan kun inni kun kan 0 ta'u yoo isaan kana keessaa kan 0 ta'u jiraate. Kana jechuun 3x plus 1 equal to 0 or x minus 4 equal to 0. Kanaaf asirratti gatiin x keenyaa meeqa? X'n kun achi yoo ceetu negative 1 taati over 3 sorry argaan jirtanii. Amma isheen kun gama yoo ceetu negative 1 taati. Kanaaf 3x is equal to negative 1 ta'a. Kanaaf 3 yoo x yoo jenne is equal to negative 1 over 3 yeroo jennu x'n keenya maal ta'a jechuudha? X'n keenya wal qixa negative 1 over 3 nu ta'a jechuudha. Negative 1 over 3. Inni kun immoo or x'n keenya asii immoo maal nu ta'a? Gama yeroo ce'u 4 nu ta'a. Valuun x keenya 4 yookaan immoo negative 1 over 3 nu ta'e jechuudha. Haala kanaan gatii x barbaaduu dandeenya. Mee isa lammaffaa immoo barbaadu. Isa lammaffaa inni immoo maal jedhaa? Isa yoo meetodii biraatiin barbaannas. Maal jedhaa? b irra kan jiru maal jedhaa? 4x square plus 7x plus 2 is equal to 0. Kana jedha. Kana furuuf maal goona? Maal jedha? Seeruma kwaadiraatikii keessaa maal jedha? If jedha. If ax square plus bx plus c equal to 0 jedha. Gatii x is equal to jedha. Minus b plus or minus under radical b square minus 4ac overall 2a. Gatii x karaa kana barbaadachuu dandeenya jechuudha. Gatii x formulaa kana keessa galchuu dandeenya. As keessatti b'n keenya maalidha? 7dha. A'n keenya 4dha. C'n keenya 2dha. Bakka onni substitute gochuutiin deebii yookaan immoo gatii x argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf keessa gashinee ilaallu. X fakkeenyaaf x'n minus 7 plus or minus under radical 7 square minus 4 n kenya 4 times 2 over 2 times 4. Kanaaf x wal qixa negative 7 plus or minus 49 minus 4 times 4 32 49 kun maal taati? Under radical 17 nu taati over 2 times 4 8. Amma gaa maal beekuu qabna? As keessatti gatiin x keenyaa lamadha. Tokkoffaan maalidha? Positive kana fudhanna, lammaffaan immoo negative kana fudhanna. Kana jechuun maal jechuudha gabaabumatti? Gatiin x is equal to minus 7 plus under radical 17 over 8 or x is equal to minus 7 minus under radical 17 over 8. Amma valuun kanarraa argannu gatii x keenyaa nu ta'u jechuudha. Kana walitti daatanii argachuu dandeessu. Gatiin nuti asirratti argannu yookaan immoo warri kun value x keenyaati jechuudha. Kanaaf haala kanaan quadratic equation solve gochuu dandeenya jechuudha.